ተረጋግቼማ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት እኮ እኔ ሲንጃለቲ ነው አከና ሲፉ ማል ፋይዳን ማል ሲፈይድ አቲማ ረከቴ በቃ ነፈየዱ ባቴ ሱዋን ከቲ ምትኒ ካና ጎታ ነፉታ በቃ ተናፍ ነው አምጥተም ለዚህ ከጠራሽማ በቃ እኔ ዲዳ በቃ ይጆ ወደ ቤት ግቢ አመሰግናለሁ አወል ኮታ ለምን አወል ነው የምትይው ልቀቂኝ አወል ማለት የለም አትሄድም ኒካስ አታስርልኝ የትም አትሄድም ምረተ በግድ ነው እንዴ አንቺ ድርቀማኔ በቃ ኒካስ ሆና ናጎዲን በከተከለ እንደምት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت الرفتو تكو هيجانا كون أجفتني وان هدونا مكان فتشيسوسرا كيسما كون شمرن راهين يجمو ثم إيرتو كل على شيء جالنيني السفود مالني كاسو مالو توج إتنجر إيتي باي بريد يجود أجارو شين هما بكر إيرابوتيتو نفوتو مالني كانا يلتو مالي nama faana keessaa baasee kunoo takka isheen jaallanna bakka hin qabnee fi itti mee jira jechuudha. Isheen immoo fayyaa abbaa nagaa kabajaa shofirraa buusaa jirti keessumaati. Tu bakka namni hin argineeti rakkoo hin qabu yoo amma tokko jechuudha. Garuu kun miidiyaa irratti akkana kan akka isheellee bora kan akka isheetti yaaddullee bori ishee marraati viidiyoo kana gaafa daawwatteetu anillee bor dhiira nan jaallanne tokko humnaan akka inni na fuudhuun yaala jettee jechuudha. Akkasittiin maqaan lafa balleessiti. Kabajaa ishee lafirraa fuuti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya bakka nama isin hin jaallanne irraa bakka isin hin jaallanne. Amma Sa'iidoon intala kana jaallachaa hin jiru. Utuu nikaa godhatee fuudhee jechuudha. Kabajaadhaan ishee wajjin wanta jiraatuuf hin qabu jechuudha. Akka barbaade ishee akka rimootitti ol boosii gabbisuuf ni danda'a. Kanaaf utuu kabajaa ishee eeggattee teessee baay'ee bareedaadha. Imaan irraati kun inni eegamu. Shamarran baay'een illee irraa fudhataniitu bor waan akkasii dalaguudhaaf taa'u jechuudha. Kanaaf shamarran keenya yeroo waan akkasii ilaaltan hanirra bor akkasiin godha jettanii ittiin adeemna. Kootu baadiyyaa kootuti mucallee ilaaltee roozallee fudhattee wajjinuu deemtanii mucaa rooza fi sumayyaan wajjin deemanii ilmoo mararsiisaniit kan keetiif kan kee akka hin taane si wajjin lageessanii adda baasaniitiin atis jaarteetiin walii araadamii ilmoo ijoollee teetillee argadhu naan jette egaa wanti sun hundi uumame homaa gochuu hin danda'u jette amma kalaas abdii kutte na fakkaate yoo dura yoo nafuutu malee itti balaa buusaa turte jechuudha. Akkasitti anis didee achi dhufee isiin baadiyyaa galte turte baadiyyaa jirti. Mee imaanis Egaan Sa'iidoon wanta inni balleessaa guddaa qabu maali yoo jettanii akka argee nama hamana jechuudha. Sirriidha akkuma hundi keenya beeknu nama gara laafaadha nama hamanuudha waan ta'eef ofiisaa nama waan ta'eef namallee ni hamana jechuudha. Inni gara hammeenyaatu keessaati qabaate tola jedhee bakka ishee waamte kanatti hin deemu. Argitanii jirtanii qottoo itti fudhatanii akkasuma dullaa itti yaa'anii jechuudha. Ammatu achitti samiidhaan mee maal godhanni? Ofiisaayyuu nama ijoollee isaa argachuudhaaf haadha manaa isaa argachuudhaaf joonjaa jirudha. Kana keessaati akka inni gara lafummaan isaa sun immoo gowwummaa utuu hin taane inni nama hin miidhuudha jechuudha. Nama hin miidhu jedheetu bakka isaan waamanitti illee kunoo deeme garuu miidhamaa jira. Maaliifiyyuu rabbiin isaa eegu yeroo baay'ee gara lafummaan aarsaa guddaa nama kaffalchiisa. Dhugaa rabbi yeroo tokko garaa jabaachuun ni barbaachisa. Isiin nikaa ganaa hirutti bakka kana bakka maal goonasi nikaa osoo naa hidhiin bakka takka illee akka deemne isatu maqaa kiyya ምንድን ነው የምታወሪው አንቺ በጉልበት አግኝቼሽ ምን አደርግልሻለሁ? በቃ nikaa ታስርልኛለህ nikaa naa hidhiin bakka takka illee akka deemne ማለት ተባደም ጨዋም ትቀን maal gazina dotuman አባን ቱን ነው ጨዋ ማሽ ማለት bakka takka illee akka deemne ወይስ ማልታ ተንስን bakka takka illee akka deemne ማል በርባደን ቶሎ ያየ ማል በርባደን maal jiraawal ወይን ማል ሙጫውም ትቀን ቱ ከለው ነው አኒ ሙጫውም ቱ ደስኒ ሰብድ ምንድነው አንቺ ንገራችሁ nikaa ታስርልኝ የትም አትሄድም ምንድነው ተነቀልታ ሂዳ ማ ያን ንገራን ምንድነው ተሰሩት ነው እንደዚህ አዎ ይሰራ መትስ ገባሽ ማታ ዋታ ከሽንጎነ አዋታ ከንጎነ ጨውም ማል አቦ ማል ማል አቦ ማል ተስገባ አንቺ ንገራቸው ምን ሆነሽ ነው እቲ ለምራቸው ማለት አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ Egaan akkuma argitanii waan hedduu nama gaddisiisudha. Ani maan ishee akkana irratti gochisiiste sana miti kan hin komadhu jechuudha. Ollaa ishee isa ta'anii maatii ishee isa ta'anii namootaan Sa'iidootti namanii qottoodhaan kutuudhaaf akkasumallee dullaatti fudhatanii duukaa fiigan maaliif callisanii duukaa fiiguu dhiisanii rakkoon isin gidduu jiru maalidha jedhanii furmaatatti gochuu wayyamoo intalli waan isheen soba ta'u dhugaasa ta'u isaanitti himtee jennaan mucaa kana ajjeesuudhaaf yookaan kukkutuudhaaf duukaa fiiguun kuni jarri mataan isaanii sammuun isaanii illee hin dalagu natti fakkaatan talayyuu wayya hirra maaliif isheen amma akka isheen itti mattedha garuu nama hamma kana keessa namni tokko dhiba maaliidha rakkoon sababa maaliidha silaati namni kun kabajamuu qaba
gattinyaa isaa qabna kan jedhani. Kana gochuun isaanii kun baay'ee nama dabbara. Mucaan inni jira hin marmarsita maali waan jennaan haguma arguuf jarjareen. Akkasii waa keessi fakkaate yaadde. Akkam. አይ ልክ እንዳንተ ቆጥም ሰው ትመስላለህ ማለት ነው። እኔ ልጁ እንትን ስትይኝ ልጁ እዚህ ነው ምናምን ስትይኝ በጣም እስካየው ድረስ ቸኩዬ ራሱ ነው የመጣሁት ሮጬ መረመረመት ወንት ያጀረኝ ሰኒፍ ጀርጀርቴ ዶፍቲካ ሙጫን እንጅራ ጀና ኤሮ ሰናና አከሲት ሚዲያ ረት በውን በርባዱ ሲንጀና ወንት ሰኑንዳና አሶሲፍቴ ሚዲያ ረት ገለቂፍቴ እንገደልኝ ሸወዴ ሚያነ ደጋ ጅርታምቲ ኒካና ጎታ ኦሶ አለ Nikaan agootee asiin fuudhin bakka takka hin sochootu bakka takka ayyuu hin deemtu. Maal jechuuf? Bakka dhageettee jirtu maaliif akka namni dhageeni itaata. Akkam. Dhageettee jirtaree bakka nikaan agootaa na fuuta. Yoo. Bakka akkana ree. Imaan dhiisi qaba. Ammallee na fuutaa isaa irra baay'ee. Mucaan jiru na saudaa? Hin jiru. Maanatti taphattee maal? Maanatti taphattaa? Si taphadhe. Keencaalu malee. Aboo dhiisi qaban akkanaa ta'u. Amma dhugaa jirtu naa himi qaba. Sitti mee bar dhugaan jirtu nikaan agootee na fuutaa bakka takka hin deemtu. Na saudaa na fattanuuf immoo? Sifattanaan jiru. Yooshishi no? Adeለም እየፈተንኩ አይደለም Egaan Saayidoon dogoggora darbe irraati hin bareetu dhiifama naa godha malee maaliif yoo jettani kana dura Sumayyaan haati manaansaa jalqabaa kan waan baay'ee waliin argan gaarii as gadheessi keessumaa biyya ormaa keessatti akkasuma ijoollee walirraa qaban iyyuu isheen iyyuu kottu bakka akkasiin jira jettee goomsaa turte tole jedhee deemaa ture jechuudha. Kan ishee gaa rakkoo hin qabu haadha manaa kootu waan fedhe yoo ta'e iyyuu jedhee duukaa jooraa ture jechuudha yeroo isheen goggoomsitu. Garuu ishee kanammoo guyyaa tokko caatii waliin qaamee isheen nama lafaa kaatee mucaan kan keetti kottuu waliin marmarsiifna jettee kaatee mucaan hin jiru jechuun ishee kuni tuffii guddaa isaaf qabdu agarsiisaa jirti jechuudha. Kanaaf dhiironni keenya illee yeroo tokko gowwaaf hin godhina. Gowwaatu hin taane gara laafummaan gowwaa nama taasisaa nama bakkeetti nama tuffachiisa bakka hin taane akka hin taane namatti taphachiisa jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan dhalaas haa ta'u shamarranii xiqqoo yeroo tokko garaa jabaatanii baay'ee bareedaadha. Garuu gara baadiyyaa yeroo deemu xiqqoo karaa isaa dheeraadha waan ta'eef mucaa wayii wajjin deeme mucaa xiqqishoo wayii wajjin deeme mucaa dhiiraa wajjin jechaadha. Jechi gaa sirriitti afaan hin galleef waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye Saayidoo wajjin deeme yeroo Imaaniif Saayidoo wal argan sana hin dhokate yeroo Imaaniif Saayidoo wal arganii walitti haasa'aa turanii mucichi immoo Bahaarzaafii keessa dhaabbatee viidiyoo waraabaa ture dhuskadhaan viidiyoo waraabaa ture maaliif Imaan wanta kana soobuu dandeessi waan ta'eef inni amantaa Imaan hin amanne waan ta'eef akkas godhee kaameraa dhuskee ture Saayidoon kiyya jechaadha. Mana kan jechuu qabullee hin beeku afurii kiyya na hanqataatu jira. Yeroo kiyya qabanii butanii mana galchanu mucichi ilaalaa ture. Kaza inni siigaa keessa galuu hin dandeenye maaliif jirti xiqqishuu waan ta'eef mucichi osoo rukutanii humna qabu waan ta'eef kanaaf inni filannoo qabu maalidha kaamericha qabatee fiigee ofii isaa hambisuudhaaf kaatee achi keessa bahe jechaadha. Baay'ee sana keessaa bahe jechaadha. Maaliif innis du'uu hin barbaadu waan ta'eef jechaadha. Kaza galgala fidee kaameraa